Maqaan nama dee shiraan irra dalagame hiriyummaa waggaa meeqaa waamee waliin qimsinee waliin deemaa turrettiin ganame hattuun ta'e beektaa hinaaftuun ta'e sigalee an isaaf rakkoo qabadhee jiru. Qoy yoo dandeesse faami yoo dandeesse murtiin amma takka asitti takka mana isaatti takka bakka barbaadetti akka kitaaba naa qabatu qofa naa gaafadhu yoo dandeesse. Amma gurbaan aruuza irra jiraati. Aruuza rakkoon qabu sobanii aruuza godhatanii aruuzni sobaa hin ta'u bar. Garuu wanta kan jaalate. Ani garuu simbaa aruuza. Uummata gama kan kee dhiibe. Biroo sobanii aruuza godhatanii. Uummata gama kan kee dhiibe hin jaalladha. Okay, hayyee. Akkas taanaan jalqaba irraa kaasee isinitti hayyee waan jiru. Tartiibaan haasofina. Hayyee. Okay, fayyaata galatooma. Tadura oo dhugaa dubbanne dhugoomsaa caala arammee malakaa caala arafaat caala eenyullee hin caalatti namni nama miidiyaa kana gubbaa jiru keessaa saahibummaa walii qaboo jira janaaf murtuu gootu. Isa kana isinis ni beektanii uummanni bal'aallee ni beeku. Ajandaalee murtii wal qabatanii dhufan hunda dabbaala akkamitti akka difaa godhaa turee fi yaadarra kennachuu haa ta'u ittiin dura dhaabbachuu haa ta'u sappoortii murtiitiif hangana nan qabsaa ture eenyuun ni beeka isa kana. Tokko gaafa arafaat wajjin bakka sanii baafnu naaf murtiin konnekshin akkamitti akka wajjin deemaa turre ni beektanii. Lammaffaa gaafa murtiin baalatti hidhamu akkamitti akka wajjin qabsaa turre hundi keessanuu ni beektanii. Eenyu dursee. Sadaffaadhaa gaafa manni murtii diigamu maal akka godhaa turre ni beektanii. Afraffaadhaa gaafa murtiin amantaa jijjiirratu maal akka godhaa turres ni beektan. Shanaffaa gaafa inni amantaa jijjiirratee irraa ol deemu gargaarsa isaatiin kan wal qabatu pilaana nuti baasnee ittiin deemaa turre ani keessa deemuun barbaadu inni keessa nu gurraa qabdan. Gabaabaa dubbii. Isa dhumaatii fi isa asaanaa murtiis ta'e mo'aaz obsaa biyyaanii fi namoota hedduu wajjin dhimma mucaa jabuutitti miilli irraa murame akkamitti akka xumure hundi keessa ni beektan. Kana dagachuun gaarii miti. Isa kan hunda hariiroo jabduu fi hariiroo gaarii anaa fi murtii gidduu turteen kan waliin hojjennedha. Isa xumuraatii fi isa dhumaa as dhiyeenya murtiin gaafa Joor Mahammad wajjin sagalee uummataa ta'uudhaaf waan tokko tokko godhaa ture murtii akka waan inni biyya keessa jirutti hedduun keessa yaadaa turtan namni hedduun akkasiin beeka. Paarsonaalii ani nama murtiin akka inni suudii jiru beekuudha. Isa kana immoo akka saahibummaatti waan waliin qabnu irraa hin beekan. Hanga ammaatti irra guddaan nama keenyaa murtiin biyya keessa jira beeka beektaa. Aruuza kanallee geema kanallee biyya keessa godhatee jeeqa beeku jira beektaa. Ani murtii guyyaa inni boolla irraa xayyaara qolee suudii deemuun beeka tokko. Innas saahibummaa keessa. Intala isin kalee galgala miidiyaa gubbatti agartan tana dursee kalee eeggatta galgalaan isin dura beekan. Suuraan qaba. Murtiin natti himee jira. Akka inni fuudhu deemu qubaan qaba jechuudha. Waan kana waa waliin pilaana baaftu. Isa kana akkasii naa qabaddaa. Gabaabumatti hariiroon naa fi murtii gidduu jirtu kana fakkaata. Innaa hariiroo bolummaa saahibummaa gidduu jiraachuudha. Kabiraa waa'ee geemaatti isin dhufu. Geemaa akkuma isin hundi beektan namni hundinuu geema qabata. Namni tokko gaafa geema qabate nama saniif piroomeeshinii takka immoo fiidiyootu hojjetama. Sankee isaan dabbaal eenyu dursee geema murtiitiif kan fiidiyoo waraabe ana eenyu caala fiidiyoo 3, 4, 5, 6 piroofaayilii isaa galagaltanii ilaaltanii arguu dandeessan kan hojjete ana qofa. Inni kun ammoo saahibummaa fi obbolummaa irraa madde. Hunda caalaa milkii fi gammachuu walii arguu riqicha walii ta'anii rakkoo keessaa wal baasu harka wal qabuuf obbolummaa waan jaamu sani sababni isaa. Kana ni hubattan jeeyyaa. Kadhumaatii fi inni biraa kalee galgala murtiin no eeggadda galgala dura naa bilbile waliin haasooyin kalee galgala hoggaa geemni gahuu deemu naa bilbile ani magaalaa keessaan jira nama wajjin hin jira namni sun dhufee dubbachuu danda'a murtiin naa lole dhugaan isinitti hima isaaf yoo barbaadan sagalee baasee isin garsiisa takka ammoo suuraa baasee isin garsiisa isa kana dagatina anaa qabaddaa waan nama haasoo jiru kana murtiin naa bilbilee maal laajjeessi fakkaata bakkaan itti seeguu hin sedhabee waan sirraa barbaadu sirraa ina gadinaan jee. Inde awaa murtii keenya anuu miskiina biyya arabaan jira giftaraa miti giftiin qabu silaa ulee nga darbee sappoorti sun godhu maal akkaan godhuu qabu yaaddeet maal godhuu dadhabanii jeen gaafadhe. Yoo fiidiyoo geemaa hojjechuu ta'e akka feemasii kamitti namni iyyee sagalee ta'e tokko waanuma waraabeen jira fiidiyoo akkasii hedduun qaba waan ta'eef. Saniif ammoo nagala sentinee ilaaluu dandeessan. Okay? Samboo daranaa fi murtii maal waliin haasoo inni isin fakkaata. Sirriin dhaggeeffadhaa hundi keessa akka dhageessanii barbaade jecha kan
Bazawee wanni kun waan nafinni walii gallee goone waan ta'eef waan barreeffama yeroo walii barreessaa turree fi sagalee walii qabaa turree jira takka takkaan inni isin banee isin dhageeffachiisa warra barbaadan. Achi booda sagalee kana waraabbataa sagalee kana waraaba. Fedha waraabbataa sagalicha poosta godhadhaa isin fayyada waan ta'eef. Achi booda wanni naasoo illee ogummaa geemaa waan irra qabduuf waa'ee tiktookillee waan irra beektanii fi waan takka takka natti himtee akka nagartuun barbaadaa jira. Murtii geema qabattee jirta. Geema guyyaan ga'ee jira. Geemni kee piroomeeshinaan akka malee beeksifamee jira. Amma kan sirra jiru fi kan godhuu qabdu geema eegaluu qofa. Akkaataan itti geema eegaltu immoo sa'aatii 3 mataa irratti mana baran sa'a 2 fi walakkaatti yoo dandeesse mana baradhuun jedhe. Sagalee xiyyaa jira, barreeffama xiyyaa jira, waan inni adeemsee jira. Sa'a 3 fi walakkaatti mana baradhu wanni hin jeenniif afaan baafadee kana jeen. Manni kee kun baariyaa haa ba'u. Geemni kan kee kun tooppii haa ta'u. Geema namoonni amma dura taphatan caalaa geema nama baay'ee ilaalame akka inni ta'uuf sa'aatii wal jala buuftee osoo hin taane sa'aatii xiqqoo jalaas butii nuti mana nama wiifna taaptaabbii fi maal illee kan goone namni hedduun dhufuu danda'utti sa'a 3 Itoophiyaadhaa fi walakkaatti mana bani kayyeen an sa'a 3 fi walakkaatti osoo hin taane inni tokko ture sa'a daqiiqaa 40 moo daqiiqaa 35 kanatti mana bani na fakkaata. Ani eegaan isaan akkana jee booda deemeen fiidoo waraabe hogguma san seenaa laalaa. Hogguma san fiidoo waraabeen qaba. Tamaal jettu murtiin mana banee jira tokko keessanii nafina warri dagattan takka ammoo kan irraanfattan yaadadhaa bakka murtiin mana banee jiru deema warri fiidoo kan agartan gaja'u fiidoo suran gammaatti ni jira. Naa qabaddaa. Inni kuni tolaaf immoo ammeenyaaf isin ni beeka. Kabiraa achirratti gallakkiseen Naasiraan olee lubbuun jira gaafadhaa. Hoosti geemitti ergeen geemni murtii ga'ee jira namni si gala jiruuf atillee waliin mana cufaa koottaayee Naasir mana cufee kallattiin bakka san dhufe. Tokko lammaffaa yeruma san osoo murtii mana banin dura Mubaarak Musammaa kalaa'ee jiru mubee geemni obboleessa keenya murtii ga'ee jira fi namni si jala girtanillee walumaan mana cufaati koottaa Mubaarak Musammaa mana cufee dhufe hin jenne dabballaan haa jedhu dhagaa gaafadhaa dhufee ragaa ba'uu danda'a. Okay Kabiraa ittiin isin dabala mallee achirraa itti gallakkiseen muturaa godhe. Achirratti gallakkiseen asliin doktara isin doktara ittiin ni miti aslii obboleessa keenya kaayiroo kan feemasin aslii yaani jiru irraa akka Oromootti feemasa guddaadha. Akka jarraa osoo naati eenyu naati wannoo waliin jirru geemee erge. Doktar geemni murtii ga'ee jira bakka murtii san deemna mana cufi yoo dandeesseen jedhe. Okay geem mana cufi adda baane amma feemasa meeqaan afeeriyaan yoo xiqqaate. Asli Naasir Mubaarak nam sadi ani mataa kiyyaaf geema fiidiyoo dura tak akkasuma immoo laayivii geema dura kan gaggeesse kaka'umsa takkaa yaadachiisa geema murtiitiif kan hin godheedha. Isa kan hunda waliin naa qabaddaa gaa. Isa kana yoo min godhe isin fakkaata eega murtiidhaan walii bilbilee manni isaa sirriitti akka banamuu qabu walitti himne. Achi boodaan murtiidhaaf sagalee qabeef. Isaan na gaafate muuxannoo geemaa naa kan hin jedhu. Hin dandeenye naa jedhu. Kan ammoo kitaaba tolii qaban warri gaafii qabdan yaadee qabdan niin beekaa garuu haasaa kana haa xumuru booda irratti dhufna waan ta'eef achi booda yaa murtiin jennu piroomeeshiniin fiidiyoo dhumee jira geema eegali sa'a 3 walakka mana bani vaariyaallee haa ba'u bataari kaayi bajammaraa gizee Itoophiyaan hullum geem vaariyaal viyuu tooppikin jennu obbolummaa dhagaa kunutti ani shira kanaa deebi'ee na qabaa quban qabu wallaahi quban qabu. Walii galle anis waan inni da'uuniin godhe gurbaanis mana ban sanboota irra maaliin jeen guyyaa geemaa nama lamaan nama fayyada. Akkuma isin hundi beektan geema Oromoo geema Amaaraa geemuma addunyaa irrattuu nama lamaa hirmaata. Tokko warra fooloora qabu warra dhageettii qabu warra vaariyaala manaa baasuu danda'u hospitaaleenjii taaptaabiif qophiiliingiitiif mana uwwisuutiif humna qabu tokko jarri kun warra jalqaba irratti hirmaatu irraa geemuma abbaa fedhee irrattuu kan hundi keessan ni beektan ijoolleen taaptaaf gootanis namoonni gurguddaan gasti namaa kortanis naa qabaddaa. Lammaffaa irratti abbaa hurkaa isaa dadhabbii isaa hiishaa baasee deefa isaa siif kennu santu eega geemni dhumees geema eegaluu deemus kabajaan dhaadheessuun ulfinaa fi maqaa waliin godhuun silaa wanni namni barbaadu fooloora waan ta'eef fooloollee argachuu fi kabajaa argachuun warra birrii baasu saniif ta'uu qaba kajahu murtii wajjaa so'e itti walii galle isaas dabballaan hin jenne waliin galle haa jiru feemasoota waan toopik giftoroota toopitu gift giba guest gibaanu kanarra walii galle
Samboda wanni biraa kammas wanni isaan jee guyyaa geemaa wanni nama miidhaa jiraatti modeetara kan kee ani modeetara murtiin naaf inni yoo xiqqaate ji'a ja'a ji'a torbaa oliif fireendiidha waan taaneef inni mana keessatti ilaan gammaan tanaa modeetara ani mana isaatti duratti irraa kaasee modeetara isa kana hunda keessatti beektan garuu as dhiyeenya eega geema qabate kana modeetara narraa kaasee nama biraatti kanne sanis sababa isaanii nu badda'an because gaafa geema qabdu faamilee dummeessitaa giirara dummeessitaa koy inni tumura kawali na kunus tu barbaannu bugoo inni tumureetiin gaafi hundi keessatti takkaas ni deebisu rakkoon qabu yaa Sambodarra modeetara gidduu sana narraa ka'ee ani isaaf gaabbiin qabu isaaf mormiin qabu isaaf lolan qabu haariin qabu ni nu baddaa fi anis nama deeggarda geema taphatee faamilee dummeessuu fi namoota adda addaatti modeetara kan nu waan jiruuf ittumaan dhiise ammoo hin jeen guyyaa geema eegalu deemnu san wanni nama fayyadaa takkaa wanni nama miidhaa modeetara waan ta'eef modeetara hubannaa qabu haa qalbii qabu ka giftara keetii fi feemasa lubbuu qabullee addaan baasee hubatu eenyu isaa kamitti akka galchan ka beeku modeetara godhadhu hin jeen nama tokko suma haa ta'uu hin jeen innummaa mataan isaa isa kanas karaa kotiin isin jedhanna barreeffama ani sagaleen qabee fi inni barreeffama naan jee suma faanaan jee modeetarri murtiidhaa ka torbaan kana narra hin jirre hoggaan dhaqee mana isaa joo hin godhu narra jira because sagalee achi walii qabne sanii kan nina fakkaata akkan beeku ani modeetara kanaa kanneen ittiin dalagiidhaaf naa kanneen akkan beeku aangoo guutuun qabaa mire eegaan feemasoota hunda bira dhaqee itti himee yaa fiidiyoo godhee yaa laayifii seenee nama hedduu addummeessinee inni mana banee booda murtii guutuu tokkotti mirree kajee achi dhaqee dhiichisaa na qofa okay ana fi khadirun mannati dhiichifnee mankararree mana baay'ee labaafnee osuma deemaa jirru duubaan ammallee murtiidhaaf sagalee qabeen murtiin jeen geemni kan kee kun geema kutaa geema gandaa geema gosaa akkam fakkaan in total oromoo hullum kontaakti akka inni godhutti geema oromoo hunda hirmaachisaa haa ta'u feemasii oromoo kutaa hundarraa hirmaachisuu qabnaan jeen sagaleen qaba ittiin isin bara dhumarratti inni kun badhiidha mootola kana isin naa qabaddaa yaa anu akkasin barbaada okkee naan jedhe achirra dhaabbanne Alex Tayyee shawarraa Mubarak Musammaa Jimarraa Naasir Anoleetii fi Alex galchi koy Alex yoo dhufee giraati naagalchaa nam tokko duraan abuusaa warri modeetara gara mul'atanii beektan naagalchaa koy ittiin deemuun jira Alex Tayyee shawarraa naa qabadda asodaa namaan qabu abbaan barbaadde asirra teessala walaa giftarri walaa taaptaabiin walaa feemasiin kan kee sobee nam takka maqaa keeyyan shakkaluu hin danda'u okay dhiifama isin hin deebisa Alex Hussein Alex Tayyee shawarraa ana galchee dabbalan galchine haa jiru yoo yeroo san iyyaa argu jiraate modeetara eenyu akkasii galchine beekta waan ta'eef tokko naa qabadda Alex Tayyeen dabbaalee miti namni galchiisan na galche haa jiru yoo rabbi jalqaba agarsiise modeetarri abbaa manaa si galche moo modeetara si galche haa jiru maqaa namaa wajjin see kana tiktookiin waan isin dhufu yeroo tun teknooloojiidha wal sobuun hin danda'amu nama si buusellee yoo ti beeku baatti abbaa manaa ni beeka nama si galche immoo atuu ni beekta wardaan oolee nama kuma meeqarratti hoggaa ol baatu dabbaalli nagalcha haa galu tomu ta'etti dubbattee jirti Alexis akkasuma arguu danda'a kana naa hubaddaa san booda egaa modeetara na kenname manni kun mana oromoo fakkaachuu qaba geemni kee geema oromoo fakkaachuu qaba ati nama guddaa naa oliiti waan ta'eef geemni kan akka geema kiyyaatti illee xixiqqaa miti geema guddaa akka inni ta'uuf namoota hedduu kutaa oromoo hundarraa hirmaachisuu qabna kajaa irra walii gallee Alex shawaa bakka buufne okay Naasirii fi Aslii Arsii bakka buufne Ani shawaa miti iluudha. Sirreeffate. Iluudha. Okay, ilo abbaa boraati yaa okay. Dogoggora mariirra nu mudatee fi kaasin naaf ani beeknu golcha. Ilo abbaa boorarra Alex bakka buufne. Kana kisin naa qabadda. Itti gallakkifne. Intala bareedduu warra wallaggaa sooretti abiyyi nama jaamtu ni beektanii miti. Waa'ee seenaa kutaa Oromoo adda addaa jettee qoratu san. Wallaggarraa bakka buufne. Naa qabadda jarri kun hundi dabbaallu narkifne haajaa inni dhufanii. Ani nin kabra wala balkaaba nin kabra yoo injara kana hunda harkisee jiraachuu baadde sooretti Naasir Aslii Alex bakka adda addaa irraa goone Jimma Abbaa Jifaar keessaa Mubarak Musammaa biratti haadha siqqee Siifan Kamaal goone Siifan Kamaal yoo lubbuun jiraate dhuftee haa dubbattu dabbaalli miti kagarsiitii sana harkisaa gettu gaafa kana hunda goonu immoo tolaa fi geemni kun geema Oromoo fakkaachuu qaba jenneetti kana caalaa waan dabbaal godhuu danda'u hin jiru hayyee itti fufne gaamma harargee keessa ani nin jira naa fi caalaa nuree bootaa wal jijjiiraa turre yoo agartanii jiraattan wardaan oolee dhuftee jirti obboleessa keenya Moosmaa manni jira obboleessa keenya Firiidam ni jira inumaa harargee waan baay'atteef waan feemasa illee hedduu qabduu fi waan mana sanillee guuttee jirtuuf hanga tokko khayirri seena nama biraan bakka buusaa deeme oo kun badii ta'e badii namuraa achi booda maaltu ta'e isiniif fakkaata
osoo akkasin deemaa jirru marii biraa tokkoon dhufu maal ka jedhu warra feemasaatis warra giiftaraatis namni hundi bootaa wal jijjiiraa namni as gubbaa ture bu'aa haa deemu ka jedhu kudha walii galle Alex Tayyee ana harka kiyyaan buuse oobadii ta'e anaa fudhata because hanga tokko Hamza Sheejaa bir wajjin leen dubbate murtii wajjin leen qoosaa godhe hanga garaa isaan dubbanne garuu yeroo hatattamaa waan taateef namni hedduu waan jiruuf akka inni naa reemee kufa anaa buuse seenaa kamaalis anaa buuse anamaa galchillee wal jijjiiruudhaaf nama bakka biraa buusuudhaaf gaafa geemni deemee immoo bakka silaatti giiftaroonni galuu qaburra geenyu tokko qeerransa Oromoo nama jamu anaa galchi dhufee nan galchi naa jedhu dabbaan naa qabadda obboleessa keenya Toophii ka ture Afandii Abdallaa nama jamu anaa galchi lubbuun jira yaama dabbaan nan galchi naa jedhu kuni giiftara obboleettii teenya Sabaamboon nama jamtu anaa galchi dabbaan nan galchi naa jettu yaama isin giiftara Roza Abdulatif Toophii ka turte ta giiftara marsanii anaa galchi dabbaan nan galchi naa jettu yaama ani feemasis bootaa wal jijjiiruudhaan geema Oromoo fakkeessuudhaan giiftaroota jiran hunda baaseen galchaa ture tokko asirratti ragaa tokkoon isin eeganna suuraan isin eeganna hedduu bistan barreeffama yoo dandeessan naaf akkasumatti tokko takka barreeffama kana isin eeganna naa dubbisaa warra garti koy Alex Tayyee please dubbisaa nan bitadha naa dubbisa Alex atumaa miira keessarta miira keessaa bayi shiraan irra tatamee bar biro shiraan irra tatamee bar niin galame bar tuna iyyaa hamtuu ta'e bar afachu takka yaada wayii si kenna akka maqaa kana naa dubbisaa qofa naa dubbisaa barreeffama irraa gadii kana rabbi sodaadha maal jaa naa dubbisi ramme malka Hamza Abashi naa dubbisi badhaasaa dubbisaa amaa ustan namni dubbisu jiru Okay, naa dubbisa Abshir godi Abshir ja barreeffamni afaan Oromootiin akkatti barreeffame. Kiyya kan barreesse kana dubbisa karraa gadii karraa olii dhisiu. Maqaa giiftaroota naa barreesse. Mana Oromoo hunda fakkeessuu qabnaa jaa. Kajala. Okay. Ayyee maqaa giiftaroota naa barreesse waa darba jedhiini takkaati galchii warraan hin beekne jaa. Gobas saamee garratti Alexi saamee garratti saatii wajjinaa himi. Saa sadii afur jechuun saa sadii fi daqiiqaa 48 geemni isaa meeqa ta'e gala geemni isaa saa afur ta'e gala daqiiqaa meeqa fi daqiiqaa 12 yeroon tu yeroo tami yeroo silaatti giiftarri galuu qabuudha. Okay naa qabadda gaamma asirraa kan amma asirratti giiftaroota warraan beeku eegaan galchee fixee boodaan maqaa giiftaroota kan hin beekne kaati geematti himattee sapportu su godhuu danda'u naa barreessii hin jeen asin garba seenyalaatiin achiin galchuudhaaf beekan. Okay yoon ammoo naa barreessuu hin dandeenye giiftaroota kan kee warra hafan ati galfadhu hin jeen naa qabaddagaa qabxiin inni xumura isiniif hin boota gallakkisa. Warabba sama warabba al-ard rabbi lakkisanii uumeen kakadde mana murti guutoo keessaa yoon an quba kiyyaan nama takka ila giiftaraa miti. Namuma normaala wayi barreeffama background kan jiru kaas barreeffama kaas okay niin ka kadawai sirda ke bat mana murti guutoo keessa yoon an wala giiftara wala nama giiftaran ta'in okay nama takkitti bilookiidhaa miti muut godhee jiraadhe harka kiyya kanatti nan dalasiifatin narra haa ciroosetti islaamummaa irraa kaafiran haa deebisu haadhatii kan agarsiisin duniyaa kana rabbiin haa balleessu. Mana murtii keessa giiftaraa miti nama normaalaa miti bilookiidhaa miti ilma namaa takka muut hin goone tokko ani isa kitaabaan qabadda baraatu na gadda murtiin yoo dhiirate dhufee naa wajjin kitaabaa qabatu tokko lammaffaa irratti murtiin isaa dhiira isaan nama tiktaakiin listii namootaati biloog gootee siif kanna mana isaa keessaa iskiraanshootii suuraa kaasee modeedarri dabbaal mootii abalu biloog godhee kajeewu baasee uummata kanatti haa mul'isu yoo dhiirate ani gaafas hattuudha gantuudha yartuudha yakka namaa akka dhiigaati an Alex Tayyee Rammee Dhugoomsa Arafaat Musaaf Gaara Mul'ataa Badhaasa hundi keessan tiktaakoro namni ati modeetara kan niteef mana kee keessaa yoo nama biloog godhee jiraate hin mul'isa tiktookiin abbaa fedhe murti guutuu naa gaafadhaa. Dabbal carraa nuu kenni ati wanni asirra kakattuufis hin qabdu kuni niin qaba rakkoon qabu qoy uummata girrisaa kanatti sirrii hima
abbaan akkana gattee shakkii qabdu yoo jiraate murtii guutuu Abo waan ala taa'u nuti waan bakka irraa ka'ee fi eessa akka ka'ee beeyna dabbaal nu dhiyeesse nuti waan isin samtee kaa dhimma kiyyaan dubba dara kongo walumaa galatti namni dabbaaltu murtii mana isaatii bilookii nama godhe gattanii yaadaa jirtu yoo jiraattan murtii guutoon modeetara mana keetii nama biloo godhe tiktookiin siif baasaa baasii nu mul'isi jaani inni haa mul'isu ani immoo niin qalama gaafas. Salaamu alaikum. Ayya. Itti fufu. Kan jalqabaati waa'ee dabbaal wajji wal qabatee dabbaal murtii deeggaraa turuu isaa irratti haga inni guyyaa inni Itoophiyaa keessaa bahuutti deeggarsa dhuunfaa akkaawuntii dhuunfaa isaarraa isa deeggaraa ture parsanaalaa eenaawo dhuunfaatti hin beekaa jechuudha. Isa lammaffaa beellama murtiin geemaa qabatee irratti geema isaa kana beeksisuu keessatti jalqabarraa haga guyyaa hanga edaatti namni gabbee akka malee aarsaa murtii irra kaffalaa ture hanga irratti dabbaal jechuudha. Dabbaal wanni Junaayid balleesse maannoo murtii jettaniin ishi maquma isaa dhugaa sinaamu dabbaal Junaayid sanirratti maqaan inni balleesse yoo jiraate qaama guutuudhaan murtii cina dhaabbachuun dungoo yoo ta'e itti sokkee kanaan komachuu dandeessan. Ani dabbaal wajjin dhuunfaatti waliin beeknu qaama waliin beeknu gaafa inni dheengadda biyya dhufee akka nama Oromoo tokkootti annama biyya kana keessa jiru waan ta'eef qaama walagarree isallee qaama walagarree magaalaallee daawwachiisuu fi waan dhuunfaa tokko waliin deemaa waan turreef itti sokkee kun rakkoo biraa tokko illee hin qabu. Garuu mucaa akkanatti isarra laffaa ture nama giiftara dhuunfaatti giiftaroota kiyya isatu biloo godhe jee giiftaroota murtii fakkeenyaaf dabbaal nama murtii sappoortii godhu maaliif beeka guutuu beeka eenyufaa biloo godha tokko kana qabadhaa shirri kee yaadame jechuudha. Isa lammaffaa murtiin wanti inni sappoortiin godhaminiif inni tokkoof tokkotti sun maali kutaalee Oromiyaa jirtu kudha takkaa keessa murtiin tokkoon biheeti gaafa nama Wallaggaa tojoolole uummata Wallaggaa guutuu wal qabee arrabsu nama miidiyaadha jechuudha. Nama miidiyaa kan shawaa tojoolu goole dhufe nama miidiyaadha kan shawaa san bu'uura godhatee shawaa guutuu arrabsu nama Arsii yookaan kan Baalee hojii yeroo wallole uummata Arsii fi Baalee walitti qabee arrabsu akkasuma kutaalee Oromiyaa hunda sababa waan godhaa tureef arra sadarkaa kanatti gabbee xiqqeeffamee uummata Oromoo nama miiliyoona nama 130 duratti kan salphate kanaaf malee wanni murtiin dabbaal godhe akka dhuunfaa kiyyaatti anaan natti mul'anne an murtiin saayiba kiyya dabbaalii saayiba kiyya wanni kanarra godhe isa goruuf hin jiru dhugaan qabatamaan jiru kana yaadni keessan kan dabalataa jiraannan dhugaa dabbaal qabu kan irratti maqaan balleeffamaa jiru kana naa ibsaa jechuun barbaada galatooma. Dhugoomsa dabbaal nama dura jira moo hin jaadaqaa tokko. Si dura jiraachuun ni jiranii namni jarjar dubbii qabu jiru na fakkaata waan ta'eef dubbii tokko qabu. Yaa galatoome jara keenya isin hundinuu saahiba murtii guutoos dabbaalees kamirra gorree kamiif dubbannaan beenu garuu wanni jira geemni taphatame dabbaalaan edaanje olola irratti oofaa jiranii dabbaal yoo mana murtii guutootii modeetira qabu fayyadamee nam tokko biloo godhe isaan rakkoo qabaan je garuu ragaa malee murtii guutoolleen waan joolleen akkanuma jettu feesbuuk irratti modeetira kootu nama narraa biloo godhe giftara narraa maal godhe jechuuni kun olola qindaa'ee namarratti banuudha. Yoo inni godhamee jiraate ragaa wajjin gabbaa dabbaal kana isinii gaafanna. Wal jaartanii akka wannaatti waan mudate hundaaf kijiba wal babbaqachaa deebitanii dabbaaltu kana godheen seeraa miti waliin dhiifnu namni tokko dabbaal irratti olola oofuu hin danda'u. Galatooma akkanumaan jaan. Yaa dabbaal daqiiqa takkaan dubbadha galatoome gaara mul'ata. Akkaataa warra tiktook irra jiruutti yoo dubbanne mudeetarii tokko yoo nama buloog godhe mana akkaawuntiin namaa bulookamte jala gasseentee maqaa abaluu buloo godhe jee baasa sirritti. Ani amma mudeetara dabbaaliin qaba yoon ajjalaa nama tokko buloo godhe dabbaal bakka bulookii dhaqeeti musaabiitu akka buloo godhe jee maqaan achirratti baaseef jira. Tun karaa gabaaf dura murtii guutoo yoo dhugaa mudeetarri bulookii nama godhee jiraate dirreen tana dirri kana amma dhugaa jira tiktook irra jira nuti ijoollee miti nama tiktook inni feesbuuka fayyadamaa ture malee nama tiktook isa dura fayyadamaa ture. Fidee nama bulookii godhe san nama dabbaal bulookii godhe maqaan dabbaal ja'uutu buloo godhe jee fiidiyoo waraabee yookaan iskiriinshot godhee haa fidu. Sanirraa kanaaf ammoo namni bulookamees ni jira. Yoo giiftarrummaan ani giiftii kennuu dhaqeetiin bulookamee achi jalaa hafe jedhu haas bo'u ammaan ta'e.